Jirra jirtuu kabajamtoota fardoftoota madda nageenyaa oduun sinitti himaa oduu waliin Anumar Sabaati. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee guyyaa har'aa sirna ho'aa fi mormiin kabajamaa oolee jira. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee guyyaa har'aa sirna ho'aa fi mormii qeerroowwaniin kabajamaa ooleera. Ayyaana kana irratti qeerroowwan Oromoo Oromiyaa goolee mara uggura mootummaan kaa'ee cabsuun kan irratti hirmaatan yoo ta'u, jala bultii irraa eegalee ayyaanichi mormii jajjabaa keessummeessuu odeeffannee jirra. Akka maddi keenya Finfinnee irraa nuuf himanitti edda galgala irraa eegaluun qeerroowwan Oromoo sagalee mormii dhageessisaa magaalaa Finfinnee keessa bakka bakkatti socho'aa kan turan yoo ta'u, mootummaan mormii kana ukkaamsuuf humna waraanaa jabaa fayyadamaa turuudha. Waraanni konkolaataa hedduun sochii qeerroowwanii daangessuuf naannoo dirree masqalaa buufatee akka turee fi magaalaa Finfinnee bakkoota garaagaraattis imala taasisuun qeerroowwan Oromoo shororkeessaa ture jedhu. Ugguruma ayyaana Irreechaa kanaan wal qabatee humni waraanaa mootummaa kaleessa dargaggoonni lama Oliiqaa Diidhaa fi Naasiruu Faaris jedhaman uffata suuraa Hacaaluu Hundeessaa ofirraa qabu waan uffataniif qabamanii hidhamuu hiriyoonni isaanii waliin turan irraa odeeffannee jirra. Akkasumas qeerroowwan hanga ammaa maqaan isaanii adda hin baane hedduun seensa magaalaa Finfinnee irratti poolisootaan qabamanii hidhamuu ayyaanicha irratti akka hin hirmaanne taasifamanii jiraachuun beekamee jira. Mootummaan ayyaana kana gufachiisuuf waraqaa xixiqqoo harkatti qabatamtu kan ittiin magaalaa Finfinnee seenanis dallaa seensaa irratti namootatti hiraa akka ture oduun nu dhaqqabe ni ifoomsa. Kanneen waraqaa kana hin qabne illee ayyaanicha irratti akka hin hirmaanneef ugguramaniiru jedhame. Halkan edaa guutuu qeerroon Oromoo magaalaa Finfinnee keessa socho'aa buluun mormii isaanii dhageessifachaa erga bulanii ganama kana irreeffannaaf gara dirree masqalaa bakka hora Finfinneettis wal ga'uun beekamee jira. Ganama kana subii hora Finfinneetti yeroo sirni kabajaa irreeffannaa eegaletti waraanni bakka sana buufatee jiru qeerroo fi qarree Oromoo shororkaa'aa turaniin dhaga'amee jira. Bakka sirna kabaja Irreechaa kanatti qeerroo fi qarreen Oromoo baay'inaan akka hin seenneefis waraanni mootummaa reebicha raawwachaa turuudha oduun gamasii ba'ee kan mirkaneessu. Sirnuma kabaja ayyaana Irreechaa hora Finfinnee kana irratti ganama kana qeerroowwan Oromoo mormii jabaa dhoosuun mootummaa amma aangoo irra jiru sodaa tokko malee balaaleffachaa turuun beekamee jira. Haaluma kanaan qeerroo fi qarreen Oromoo edda galgala irraa eegalee hanga ammaatti dhaadannoo Abiyyi Ahmed gantuudha mootummaan nafxanyaa hin barbaannu Finfinneen kan keenya. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa jiran hatattamaan nuuf haa hiikamanii fi dhaadannoowwan biroo dhageessisaa turanii jiru. Humni tikaa mootummaas qeerroowwan mormii dhageessisaa turanii fi jiran hedduu reebicha hamaa irratti raawwachaa jiraachuu fi gariin ammoo qabee mana hidhaatti darbataa jiraachuu maddi keenya garasiinuu himanii jiru. Gama biraatiin bakka sirni kabaja ayyaana Irreechaa hora Finfinnee itti gaggeeffamutti daddarbannaa fi shororkaa'aa waraanatiin qeerroo Oromoo walirratti kukkufuun namoota 4 irra miidhaan jabaan ga'uu odeeffannee jirra. Akka maddi keenya kun odeessanuuf qoodanii jiranitti namoonni 4 jedhaman kunneen yeroo ammaa du'uu hin oolles jedhamee jira. Oduu keenyatti aanuun godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee magaalaa Caffaa iddoo addaa ganda Duwwaa 4 jedhamu keessaa kan jiraatu Muhammad Ahmad Siraaji fi Muhammad Kurfaa kan jedhamu guyyaa 3 dura mootummaan qabeenya isaa mara erga saamaniin booda ukkaamsanii as buutee dhabamsiisanii jiraattonni madda nageenyatti himani. Aanaa baatee keessatti weerara shiftoonni Affaar qotee bulaa Oromoo irratti banaa jirtu wal qabatee hawaasi akka jiruun yaaddoo kee jiraachuu dubbatan. Lolli kun dargaggoo lafaa bahu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, torbeenis ji'aanis qacalee lafaa ol bahu gaggalaafataa jira shiftoonni Affaar kuni. Guyyaa kaleessaa ganda Caacaatuu jedhamtu shiftoonni naannoo Affaar kuni ilmaan Oromoo nama 2 ajjeesan.
guyyaa dheengaddaa fulbaana 29 bara 2021 shiftoonni Affaar kuni dargaggeessa Oromoo maqaan Husaan Ahmad jedhamu aanaa baatee ganda Dhakaachotti ajjeesanii isiniif gabaasuu turre. Ajjeechaa bara hedduu furmaata dhabe kuni guyyaa har'aas namni lama shiftootuma Affaar kanaan ganda Caacaatotti wareegamanii jiru. Warroonni wareegaman kuni Hiddee Hiisee fi Hiddee Husee dargaggeessa lafaa baatu yoo ta'u isaan lamaanuu ilmaan abbeeranii tahuu gabaasni nu gahanii foomsa. Walloo baateetti imimmaan haadha dhiiraa osoo hin dhaabbatin barri 8 lakkaa'ame furmaannis dhabamee jira. Dubartii haadha ilmaanii poolisiin tumamaa jirtu miidiyaa hawaasaa irraa bifa miira daddaa taheen hawaasni naannessaa jiraachuu argine. Dubartiin tuni waan hamaa waan harkaa qabdu tahee waan mootummaa miidhu waan hojjettu hin fakkaattu. Yeroo poolisiin ishee qabee nagadhiisi jennaan inni tokko bifa gara jabeenyaan harka ishee minciiree tokko ammoo luka jalaa dhaheen lafatti kuffisanii meeshaa jalaa gataatii naasuu takka malee haxiixee kaballaan ogguu rukutu argine. Isinii amma aangoo irra jiru kun naasuu ilmaan namaa akka hin qabne namni sammuu qabu waa hubata ergaan jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti baay'inaan dubbatamaa jira. Egaa hordoftoota keenya oduuleen har'aaf qabannee deemnee sangammaatti daawwattanii oduu dubbisuun kan isin faana ture anu marsadaa fi ogummaa teeknikaa fi editariin kan nu faana ture nuyee callaadha. Oduun keenya kana fakkaataa qophiilee madda nageenyaa tanneen hafte waliin turtii gaarii. Lama ma fikane, lama di sana. Tapi pare ya.